dhiiga qoricha hunda Yesuus Kiristoos. Reefuudhaan kan isheen gara gooftaatti dhufte warratti kadhannaa fi ulee xiqqoolaatiin kan dubbifamedha. Waaqayyo guyyaa har'aa jalqabee irratti kan hin hojjenne akka baraa jedheera. Har'aa jalqabee jireenya nama kanaa irratti humna kun hin hojjete. Humna maqaa Yesuus hin hojjete. Humna maqaa Yesuus hin hojjete. Humna maqaa Yesuus hin hojjete. Afuurri kun hin hojjete. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin hojjete. Abiddi Waaqayyoo sittaa qabatu. Hamma bara baraatti keessaa gogseera humna dhiiga qorichaa. Gogseera humna dhiiga qorichaa. Teellatti fi teellatti bishaan namoonni dhuftan kadhannaa fi aaraanatti